كان يجي جو جنازة أدبي ده بقى أدبي ده وين بقر إنشي سخنان أعوذ بالله من الشيطان ما أنت هذه اللي من فجيسة بقى يصير فجيسة إنشي سخنان تقريران أدبي ده ينفرون أبدا هذا بقى مملسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ألدي أنسان إيشي أدبي تكوف لما فا دف أدبي لما فا بشام في الديكتي برشقوت بشام برشقوت في الديك كانتي ولي نيجي جير فايتشو تكورا تكوت حركة أكست والقبضي isin yoo achi dhufte jaalala si waliin hin jiraadha jettee takiin immoo osoo Itoophiyaa jirtu wanti jaalala keessatti jaalala siif kennitee si soobdee achi deemtee immoo si jijjiiramte waan akkasii hin jira isin jidduu akkasi gootee Okay. Sumaan warri kuma lamaaf dhibba jaha jirtan uummata Wallaggaaf sagalee ta'a adiraa keessa sagalee ta'a inni maaltu jedhamee akka beektaa Parsan shantama jira. Fakkeenyaaf achi deemee maybe ani si wajjin jiraachuu dhiisuu dandeenya maybe jechi jiru jira. Deebi'ee immoo yeroo bakka ani si wajjin jiraanna jettu jira. Jira mitiiree bakka amma ganama gaararraa beektaa? Gaararraa yoo garte nama diimaa fakkaata. Gaararraa nama gurraacha fakkaata. Bakka indazaa nagarno. Biiftuun ganama asiin baatii galgala achillitti miti. Angana mudubbatte galgala akkasumatti beektaa? Naa bakka ani immoo kan deemeef bar asturuuf miti. Viizitiidhaan fe'een. Asturuuf miti. Yoo xiqqaatti ji'a tokko ji'a lama asturee biyyatti deebi'aaf ture. Naa ergasii garuu namoonni liivirratti arganii irratti fakkaate baay'een namoota dhufanii fuudhanii bakka akka viizitii irraa karaa impiloomantiitti na hojjetamee asuma turu onnee birriitti dabaladde kan ammaas taa'e jechuudha. Innaa malee haalli jiru akkasii malee akka ishiin jettu kanas miti jechuudha. Dhugaan jiru ishiinis dubbatteetti baay'ee akkas. hayyee akkana yoo Jala warri turtameessi warri duraan jala turtanii dhaggeeffachaa turtan. Bita uummata keenya Wallaggaatiif sagalee haa taanu uummanni keenya miidhamaa jira rakkataa jira haadholiin booyaa jirti abbootiin akkasuma nama 30 guyyaa tokko nama 30 takka oltu dhume qabeenya qabanirraa mancaa jiranii rabbii yoo sodaattan sagalee taafi kuni siyaasaa miti uummata waa takka hin beekne qotee bulaatu dhumaa jira uummata kana malee biyya hin taatu uummata kanaaf haa dirmannu saa isaan nu barbaadan amma saa isaan ilmaan kiyya nu iyyadhaa jaan amma dhimma dhuunfaatiif wal geenyaa dhimma sabaatiif waliin geenyu yaa Oromooti yaa Rabbii Haaliqa sodaadha. Kanuma jidduutti gizee meeqa sagalee taa'aa jira isinitti himaa jira jechuudha. Wal haa yaadachiisnu waliin haa dhaabbannu Oromoon fira biraa hin qabu kutaan 11 walii yoo hin dhaabbatiin jechuudha. Okay. Abbaa jaalalaa dheeraa dhagee. Ammas biratti abdiin isin si kannite sin jiru. Abdiin isin si kannite sin jiru. Tiyyan goradha yoo hin dandee jettee deemte waan ta'eef waan isin si sobde hin jiru miti. Yoo ni jirate kana na Abdiin shantamni jira. Ni jira. Fakkeenyaaf kan jiru sinee geettee nan eegne. Lammaffaa viizaa kan na hojjechiise ishiidha. Tikeettii kan na kuchisiise ishiidha. Erga kootu sinee ganaan jette eenyutti na gatuuf? Eenyutti na kennuuf? Lakki haa jettu rakkoon qabu bar. Sin barbaadu haa jettu. Sin barbaadu jechuun mirga qabdi. Nuit qabadhu amma. Seenaa. Hayyee maaliif akkas jetteen? Fungee maal kolfite akkama? Inni si abdateeti sin eegeettee ni jirtaa mucaan kun amma biyya namaa kee fakkeenyaaf Duubaay amma nama Oromoon jiru yoo ta'uu baate mucaa kanarra bineensi nyaate jechuudha bar sin eegeettee maaliif jalaa badde? Jettee jirtaani. Akkas jettee jirtamoo kijiba sirra kaayaa jiran nu himime. Saroko ani maki በጣም ተሲከባጃ መነጌ keessatti jecha hamaa tokkos fayyadamuun barbaadu. Galatoomii shukran. Tokkoffaa dheeressaa
Ani gaafuma Itoophiyaadha kaatu seenaa abdattee seenaan na jaalatti na wajjin jiraatte jettee tukaatee Itoophiyaarraa dhufaa jirta taanaan eerpoortii keessa gaafa aerooppilaanii yaabbattu san itti yaadisiin jedhee sitti dubbadheera. Tokko maakii yoo poroosesii fixee fi gaafuma xiyyaara yaabbachuudha ka'uusaanuu jechuudha. Seenaan na wajjin jiraatte taate jettee too amanteetuma guutumaan guutuutti fudhattee xiyyaara seenta taanaan ani si wajjin karoora jiraachuun qabu dhaabi dubbii kanaa. Gimii waliin teenyee haasofna yoo ta'e dhugaa hin fudhatta yoo ta'e koottuu jecha jedhu jedhe. Inni lamaffaan 60 na jaalatti 60 na jaalattu kan jettu. Ani dhiirootii gaafolee jaalalaa naa dhiyeechansitti himaan turre dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha. Waan jaalalaa waan akkasii ana keessa hin jiru. Of keessa illee ani akka obbolummaatitti yoonaan si kabajee jaalalaa sitti haasa'uu seenaan na jaalatti jettee sammuu keetitti dhibbaan dhibbatti uffamaansiiste malee ana bira inni sun hin jiru. Hoy sani miti waan ansi gaafadhe qofa deebiseen ati sin eegattee jirtani piroosesii yoo maaliif fixxeef mucaan kun si biratti akka deemu ni beektaa akka jaalatu ni beektaa. Haasawee firii biisaa yookiin dammoo geenyetti biisaadhaan dhufe. Hoy gutatti gaafii si gaafadha shidhiifama akka si biratti deemu amma nam tokko ani yoo na jaalatee sinnaa jecha biyya tana dhufu jiraate sin jaaladhu gubbaan irraa dhaabbadhu hin jaan. Yoo dirqiidhaan kan dhufu jiru jiraattee immoo waan inni eegalate san keessa hin seenuudhaan inuma hin seenu si galee mucaa kana yoo jaalatu baatu ta'e maaliif piroosesa san keessa seentee maaliif piroosesa fixxeef maaliif sin eega jetteen maaliif abdii kanniteef kunuu piroosesa inni eegalate keessa mucaan kun hojiidhaaf deemaa hin jiru waan biraatiif deemaa hin jiru jaalateetiif dhufaa waan jiruuf maaliif akkas goote ati? Oro dalaalota biraatiin jammaroonnaan hin jammarin gara viizaatti hin dhumtu ni haanumtu si xumurii nan dhufa hin dhufta taanaan kan dhufuun immoo viizaa gubeenyetiin ni miti viizaa firii viizaatiin ni miti. Kanaafuu maalan jedhe eerpoortii guyyaa san sa'aatii bararaa isaatirratti namtittiin akka tasaa seenaan deemtu yookaan immoo seenaa waan akkasii sun na mudate har'a manaan bahini jette namtittiin ta'u barsiistuudha namtichi eerpoortii keessa hojjeta. Inni bararaa deemee ishee hojii deemte jechuudha. Dirqama daa'ima qabuun qaba. Naa bilbilamee dheeressaa natti hin tolu. Namni si bira jira jennaan naan jedhe. Toleedhee eenyu akka fuudhee galee hin beeku. Fuudhanii galanii keessa lookishinii na erge. Dhugaa jiru sitti maali maakii? Lookishinii na erge bootaan ani hojjedurraa qoisiifa fixa. Bootaan ani hojjedurraa daqiiqaa 16 ta'e. Boota sanitti deemee haga achi geechi rakkoon qabu bakka nan dhufa boru ganama har'aaf achi bule. Jedheeni tole jedhee lookishinii daqiiqaa 16 na ergeet bakka narraa fagoon jirtu. Nan dhufa boru jedheeni dhimma kanarratti cufnee akkam nufuu diddaa maal jedhee jecha waan hin taane na barreesseet silkii isaa cufee hin badee jechuudha. Haga saniin booda isa argachuu danda'e. Gaaffii nan si gaafadhu sirriitti deebisi maal si jechuun jiru ni beektaa? Tokkoffaa sin eegalte lammaffaa immoo piroosesa inni eegalate keessa akkasiif jecha dhufu osoo beektuu keessa seente. Kanaafuu mucaa kana duraan jaalachuu turte moo inni waan si irratti si aarsee amma immoo erga dhufe booda waan si aarsee irra jibbite takkiin immoo jaalallee isaa wajji eegaluu hin qabneetu jira. Moo eega yoo jaalachuu baatteen hayyee maaliif piroosesa kana keessa seente? Maaliif hin qabne? Sitti piroosesa kana dallaalatti kenna jedheetu dallaalatti hin kennini birrii kana nyaatamini anatu gama kooti si ficcisiisa jedheeni. Maaliif ficcisiistaa mucaan kun si jaalateetiif dhufuu jira bara? Hin dhufin jedheetti mee hoo maakii? Ficcisiisuu keessa seenumaa hin qabdu yoo mucaa kanaaf jaalala qabaachuu baatte. Badiin koo isaa tole jedhee fudhate. Asfiddee kaatee toleetta. San balleessee jirta jechuun yoo jaalachuu baatte waan dubartiidhaan waan barbaanne tokko dubartiin dhuma sagal irraa fagaanna si galee waan nama osoo nu aarsuu faayee waan san godhe dirqiidhaan see yoo du'eewu nama jaalanne tokko dubartiin yoo nama jaalanne tokko yoo du'eewu naasuu hin qabduuf nama jaalattu yoo hin ta'iniif jechuudha. So mucaa kana yoo kadhu waan jaalattu ta'e immoo waan sirreeffamuu qabu yoo ta'e dhugaa walitti himaatii waan sirreessuu qabdan sirreessaa waliin jiraadha. Yoo garuu hin barbaadu akkanumatti piroosesa immoo dogongoreetii yoo heetu taate dogongora kee hin fudhan. Saniifuu mucaa kana hin jaalattu jechuudha moo hin jaalattu.